Eenyu baatee isaa dhufte? Namitti nan beeyne addunyaa guutuun aanuma haasa'u jirtiimi. Nama akkanaa takka harkeen beeku kan mataa qoree kana eenyu baate ilma eenyuti? Mataa kiyya qofaa miti qaama kiyya hundaa qore kuni wanni ta'eef karaan itti uummata addunyaarra jiru hunda itti fixu karaa laafaan sawwaan ta'eefi. Haa. San malees namoonni hedduun danta dhabummaadhaan mee nutti haa dhufuu ja'anii warri na tuffate hunda karaa kanaan isaan fixuu waan hin danda'uufi. Hay si wayisi. Amma na beeyteensaa nugusa addunyaa shukran yaa koronaa. Akkini siin jawani rabbi sodaattu mee eenyu siima na firan qabdu. Eelaal namni itti na himattu wantoota ogeessi fayyaa dhaamaa jiru hunda itti fayyadamuudha. Kuno ala bobbaanee galla alarraa mana nu galchite iqa manuma keessa teenyeetu kuno galgalaa ganama suma dhageeffachaa suma laalaa odumate daa'imni xiqqaanis karoora maja mee wanni hin jiru waan biraati miti atii kun biyya teenyarraa maal fayyadamta biyya miskiinaa tanarraa biyya namni yoo hojjete malee saagatti hin qabaanne biyya gartee dalagatee namni itti bulu biyya laal dandeettii hunoo waa takka hin qabne deelagaa dinagdeerraa uummata akka hin qabne. Ani biyya addaan hin filu amantii saba bifa umrii haayiboo tokkollee addaan hin babaasu kan na simate hunda weelkaam nin qeebala. Kaayoon ta'e maali beenaayimi? Eelaal kaayyoon tiyya guddaan namoota kan addunyaarra jiran hunda turaab godhuudha. Akkam jechuun? Keessattuu namoota osoo harka isaanii saamunaa fi bishaaniin akka gaariitti osoo hin dhiqatin harka afaanii fi ija if tuttuqanii fi iddoo namni itti heddummaate warreen oolan hunda isaanii addunyaarraa xaraguudha. Xaraguudha? Ani keessanii jira? Meelaal Khadijaa Ahmadi maqaan kiyya. Akka maqaan keenya bira hin jiraanne yoo feete yeroo namni harka siqanne harka fuudhuu baattee yoo dhiifte. Maaliif jennaan manni kiyya qeensa harka namaa jala waan ta'eef ani afaan namaa keessa waan hin galuuf afaan kee maaksii uffattee yoo adeemtu taate harka kee daqiiqaan saamunaa sirritti yoo qulqulleeffatte ibaadaa yoo jabeessite naa wajjin walin agartu. Egaa saniifuu ayyooniin nageetee qulqullummina kiyya eeggadhee toobadhee karaa rabbii deebi'e na biraan dhuftu jechuudha. Egaa uummata kiyya dhagayaa kuno karooraan akka jee waan inni jee dhageessanii miti waan inni hin feene kana hunda yoo ni firraa'eenee karaa rabbii deebinee rabbii kadhaa jalqabnee faasiqummaa fi badii fi galtee waan hammeenya yaallu cufa dhiifne nuti eewalamne jechuudha. Saniifuu yaa karooraa gana geetti ummata kiyya hunda naatti dhaamaa waliin dhuftu bira. Keessattuu warra dantaa dhabee usee deddeemuu itti himi hunda isaanii hulaarraan jiraafi. Of eeguudhaaf harka keenya saabunaan sekendii 20 sirriitti dhiqachuu oolmaa namoonni itti baay'aturraa of tiisuu fageenya keenya eeggannee deemuudhaaf tuttuqaa hir'isuudhaan karaa salphaatee kanaan vaayirasii koronaadhaa haa to'annu.